wajjin walli qunnamtaa Joor wajjin hariiroo bareedaa ni qabda yeroo hedduu Joor gadhiiftaa Joor bikka guddaa akka qabduuf ni agarra hariiroo waliin ni qabda Joor waliin Joor dabalatee aktivistoota Oromoo namootaan gurguddaa wajjin hariiroo ni qabda nama sabaaf dalagu nama dhugaratti icha tokko jaalachuuf gadhiisuuf dinqisiifachuuf wal akka parsanaalii wal qunnamuuf hin barbaachisu jedhee amana. Ati yaalle jechuun wal qunnamuuf wal hin qunnamne akka piraayiveetiitti akka dhuunfatti akka namni tokko Joorii wajjin wal arkutti inboksiinis ta'uu bilbilaanis ta'u waliin agartuuni. Ani inboksiin nama barreessuu ni saalfadha keessattuu warra gurguddaa sheekota aktivistoota hayyoota waan akkasii kana takka dubbiseen beeku jireenya keessatti yoo namni dubbisee malee nama dubbise hin qaanfadha. Waaw kanuma isaaniin waliin dubbisnee garuu oguu isaan dhugarra dhaabbatan bira dhaabbattee jechuudha. Hojii isaanii ilaaltee bira dhaabbatta bara bira dhaabbachuuf keessan dubbisuus hin barbaachisu. Waaw waan jaallatu. Gaafiin tun asaantirraa dhuftee sooshaal miidiyaa malee ogummaan biraa taati qabdu maalii sin jettee isaantiin talammadaa talammadaa ittiin deebi'aa jalqaba irratti sooshaal miidiyaan ala dandeettii danda'e ogummaan danda'e maalii sin jette. Lafa qotuudhaa jedhin. Lafa qotuu fi qotuu qofa. Lafa qotuudha jedhin. Ayyee lafa qotuudha asuu as jala jirti. Talammadaa waan uummanni kee giiftiilee adda addaa waan adda addaa siif kennurraa uummata kan kee ati yoo hangam maaliin bira irraa dhaabbattee waan uummanni giiftii fi waan adda addaatiin si bira dhaabbatan irraa hin jirtu. Gaafii lammadaa. Jere dhibba lamaa namaa kennee dhibba lamaa waan ajamsiisu sun barbaada malee nama waa uduma qabatu miti waan akkasii san immoo ani ebalu akkana goree jechuudha dubbachuu hin barbaadu hin yaadadhullee hin beeku waan namaa bara. Yoo namni tasanatti hime rakkadhe naan jee rakkoo isaa sun na amansiifte yoo harkaa qabaadhe godhaa fi ebaluu goree ebaluu dhiisee hin yaadadhu hin beeku. Garuu yeroo baay'ee kanuma godhullee uf argata akka takkoo sammuu keessa uf deeme. Yoo barbaade dhabu. Waaw, okay, galatoom. Waa'ee dhimma gargaarsaati wal qabatee waan gargaarsa namoota adda addaa gargaarsa guuran ispeeshaalii biyya keessa jiran tahee warra laayif irrattis gargaarsa guuru maallaqa kana yeroo guuran cinaa takka ni fudhatanii ja'aniitii wanni dillikaati. Ifi warri biyya keessa jirulleen biizinasaa kun maallaqa cinaa takka parsantiin irraa fi ni fudhata warri fudhatu ni jira hangeeti irraa beektu ni jira waan kanarraa. Ani gargaarsa akka dhuunfatti irratti hirmaadhe gargaarsa lama qofa lamaan san irratti homaa waan nuun kennine itti arrafamne iyyuu warra gargaarsa guutuu gaafatanii wanyoore. An akka dhuunfatti namni yoo rakkadhe naan jedhe homasa waan akka 200 300 ka Itoophiyaa kana waan argee waliin darbee fi bira taraa. Akka fakkeenyatti nama dhukkubsatullee takka sagantaa qabeen beeku yoo tasanatti osoo waan akka sagantaa isaa irra bilaaffisee na laaffisu yommuu isaan guuraa fi isa sagantaa qabaniitiin gargaarsa guuran gargaarsa uummata keenya akka shirkaatii fi ka uummata Harargee ture isa mootuu nuti waan nutti kennan kaan ustaaz Anasitti ergine kaan ustaaz Yaaqubitti ergine sheekotii tokko ka Harargeeti tokko ka Arsiiti lamaanuu ifaajetee sani jedhanii uumaa irraa nuun kennine uummanni illee uumaa nutti kennine akkasuma yoo waan akkasii jiraate nuun kennaa
Lama nu bukan gargaarsa. Okay. Galatomi waa'ee kaan gandummaan wal qabateeti yeroo hedduu wanni kun kara biyya Arabaatirraa ka dubbiin gandummaa tuni akka nama ilma Oromoo tokkotti yeroo balliftee yaaddu dubbii tana namni gariin diyaasbooraatu duuba akkana godhaa jaan gartee ati waan kanarraa hagam beekta yeroo wanni takka kaate ammas ummatummaan keenya maaliif biyya Arabaa qoftiin gandummaa kanarratti xiyyeeffatee wal fixa akka alagaa wal fixu jaala maaliif waan san walirratti xiyyeeffata warra Arabaa qofa biyya Arabaa jiran qofa maaliif biyyoota baay'ina waan kanatti ijoollee suuritu qaamaan waltuma waliin bahee kan waltumu kun waan diyaaspooraalleen ergeef godhamu osoo hin ta'in achillee godhamu osoo ta'in waan biyya isaan seerri hin jirreef naannoon ijoolleen itti waltumtu kun baadiyyaa waan ta'eef lafti seer-dhablummaa mijataa waan ta'eef keessatti wal miidhan malee waan agasmara silaa osoo seerri jiraate amma lafa biraatitti biyya biraatti amma Dubaay namni jira Ameerikaa jira asuma Kaayiroo kana namni jira kanatti wal argaa olaa waliin tuqu garuu Saharaa Suuduu kana keessa waan akka biratti namuu deemeetiin qawwee hidhatee jiraatu namni waltuma malee waan hedduu dirasi waan miidiyaarraa kan namni walitti ergee waltumsiisuu danda'u osoo seerri jira akkatti fixaa. Thank you. Biyyattii isaa seerri hin jirre waan jedhu. Okay. Galatomi me suuraan tun maali suuraan tunoo barakami doktor yoom suuraan tun lamaanii asluma aslii dhugaati yoom ture wanni kan kee jalaa hin fuudhe aslii doktor aslii jee suuraan kee jalaa hin baase barakam ture barri kun suuraan kun kabara kutaa saddeet barannuuti ka achi wannoo fudhachuuf maal jettanii maatirikii moo maali kan fudhachuuf uffata warri shangaa gurguree naa bite akka barsiisaa kennaa naa bitan mana jedhanii. Gannaaci ture. Okay, uffata toophii ture jechuun uffanni kun gaafa sanitti. Daarektara malee namni biraan godhatu naannoo keenyatti. Okay, so namni jijjiiramne hin jiru maashaallah. Okay, awwa kamitti raafan suuraa. Okay. Galatomi doktor gaafiin dhumaatii fi kadhumaa karaa gaafii xumuratti deemu jira. Umriin tiyya yeroo hedduu an 40 jetteeti dubbatta. Dhugumatti umriin tan ta'e 40 karabbi sheerku. 42. Wallahi je. Wallahi. La ilaha. Me maal kheetto 42 fakkaata amma waan ajaa'iba. Hin fakkaattu war. Ni maalamu. Kura sagal 76 akka Itoophiyaa. Abbaan kiyya 60 ana 42. Mashallah, mashallah. Hiriyaadha waggaa 18 mana dura jira waan akkasii. Wallahi waan ajaa'ibaati. Yeroo hedduu ni agarra waan qorsu fakkaanna. Okay. Gaafiin dhumaa yeroo hedduu ani doktora keessanii jettaan ummataanii maal irratti doktorummaa kana filattime ati? Ani moo? Yaa. Doktorummaa maa irratti filadhee waggaa 27 baradheefi. Filadhee miti bari hin baradheefi. Oh ni baratteef? Waggaa 27 hin baradheef bar. Asiyyuu miti akka keessan daftara qabadheen barannee bar bofaa fi raacha fi raammoo garaagaraa nyaataan chaayinatti baradheefi. Nama yeroo jalqabaatiif doktorummaa funya qurquriin ummata kan akka nagartee si malee nagarreedha. Injirullee. Amma namni asli jedhee nama muun salphata karaa kana gubbaa osoo na waliin deemte. Naafi ifaan mucaan baanara idiit godhu irratti ol qabne doktor jettaa moo aktiivistii jettaa moo aslii tiktaaker jettaa doktorii jaaddaa jee ayee doktor jee jee nutu irra wal qabne waan kana. Karaa gubbatti nama sadii moo afur ta'in dhufanii tokko asli jedhee na waamna ifaan faantu hin salphatti ijoollee nama hiriyoota kiyyaatu
asli naan jechuun xaafatan ittiin tolu yoo doktor naan jeeyin hawaaman itti tola jaratti. Maashaallah. Tole daawwattoota keenya gaafii fi deebiin sa'aa takkaa fi cinaa Dr. Aslii waliin goone tana fakkaatti osoo sagantaan xumurre dura carraa Dr. Asliifiin kannaa Dr. Asliimee waan jettu dhaamsas akka yaadattis waan qabdu guutuu uummata keetiifis dhaamii kan booda dhimmitti dhaamit deemu. Jalqaba irratti namoonni 2,700 asjala teettanii taabsaaf gootan kompileenti gootan hundumti keessanuu galatoomaa ulfaadhaa abbaan sagantaa kana nu qopheessallee abdii shoo'atillee galatoomii inni biraan immootu hawaasni keenya akka biyya alaatti keessa jirtan hundi kennayyuu wal haa jaalannuma jedhan kan namummaa dursaa oromummaa dursaa